ما شاء الله تبارك الله الله أكبر ما شاء الله تبارك الله مبروك 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 إكرام وإمامة ጨቤ ልጅ ወለደች ማሻአላ እንኳን በሰላም ተገላገሽ እንኳን ደስ አለሽ እናትሽም አንቺም እንኳን ደስ አለሽ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota yuutuub chaanala kiyya jalatti argamtan jirtu hundi keessanuu baga jiraattanii kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu nageenya kee qilleensarraan isin haa qabu isiniin jedha hundi keessanuu faamilii kiyya warri jalqabarraa hanga ammaa na hordoftanii hedduu galatoomaa kan laayikii gootan kan koomantii barreessitan kan sheerii gootan hundi keessanuu harkaa fayyaa argadhaa umrii dheeraa jiraadhaa isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyya akkuma asirratti argitan kana horoonni haroo dhuftanillee YouTube chaanala kanaaf haaraa taatanii baga nagaan dhuftanii welcome ahlan wasahlan fiikum marhaban fiikum isiniin jedhe faamilii kiyya. Chaanala kan subscribe like share godhaa maamila YouTube chaanala kanaa ta'a yoo isinitti tole jechuudha. Viidiyoon kiyya kanarraa akkuma asirratti argitan kana Imaamaa Cabbee yookaan Ikraam kan jedhamtu jechuudha. Ilma argattee jirti jechuudha. Waggoota dheeraa biyya namaa turtee galtee isin durallee ilmoota akka argatte. Haa ta'u hireen hin taane abbaa manaa awwalaatiin gargar baatee kan lammataaf itti heerumte jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yeroo isin viidiyoo yeroo hedduu dalaydi lammata ulfa jechuu isii kanaan piraankii masa'aa jechuudha. Maaliif namoonni hedduun dhugaa fi piraankiin isaanii namaa hin galu jechuudha. Kanaaf baga rabbiin nagaan isii hiikee haadha fi abbaan manaa isii hedduu tokko cinqamanii jechuudha. Yoo isiin mana yaalaa kanatti da'umsaaf mana yaalaa kana seentu hedduu tokko cinqamanii jechuudha. Haati faamiskii garaa nama nyaatti. Lijee yawwaa naati mucayyoon tiyya nama gaariidha baay'ee tokko nama gaariidha. Abbaan manaa isillee akkasuma akka miidiyaa irraa laaltan kanaa miti baay'ee tokko nama gaariidha. Maaliif viidiyoo isii irraa hojjedhe yoo jettan har'a faamilii kiyya namoota biyya Arabaa waggaa dheeraa turee gale jechuudha. Namoonni hedduun galanii kan ilman argatintu jira jechuudha. Galanii biyya nama kana keessatti dadhabanii waggaa dheeraa turanii hawwiin isaanii duniyaa dalagadhee galee ilman arganne jedhanii kan osoo hawwiin ilmoo eegan ta'antu jira jechuudha hanga ammaa jechuudha. Alhamdulillah rabbil aalamiin rabbiin galanni haa ga'u. Yeroo kana keessa immoo ijoolleen hedduun gara biyyaa galanii kan hoggaa gayan kan hoggaa lama gahan yuutubaroonni hedduu gara biyyaa galanii ilmoo argatanii jiran maashaallah tabarakallah. Wallaahi waan hedduu tokko namatti toludha jechuudha. Maaliif biyya namaa kana waggaa dheeraa turanii galanii gaafa ilmallee argatan hedduu tokko nama gammachiisaa jechuudha. Wanni hangana nama gammachiisu takka illee hin jiru jechuudha. Ijoolleen hedduun galanii kan hundi isaaniitu kan ilmoo argatanii hedduu namatti tola. Wallaahi kan asiin dura galee ilmoon argatin illee rabbiin daddafitti ilma haa kennuufi ilmallee duniyaallee wal bira argatan wallaahi nama gammachiisaa jechuudha. Alhamdulillahi rabbiin galanni haa ga'u qabeenyi illee ilmaa wajji tola. Baga rabbiin abbaa manaa gaariillee kenneefi akkasuma rabbiin haadha isillee umrii isii haa dheeressuufi haati isiillee hedduu wajji cinqamte jechuudha. Haati ofii namaa wajji cinqamti. Hedduu tokko namatti tola. Ijoollee lama godhattee jirti. Waggoota 10 biyya namaa turee jettee viidiyoo isii seenaa isii hedduu dubbattee jechuudha. Mucayyoon tuni bakka yuutuubii isaanii kana keessatti nuti wantoota gariin piraankii waan ta'uuf hunda amanuu hin dandeenye jechuudha. Kamtu dhugaa kamtu kijiba. Dhugaa dubbachuuf gaafa isiin ulfa jettee abbaa manaa isii kana wajjin viidiyoo waraabdu piraankii waan hojjettu se'e jechuudha. Amma immoo ilma argattee jirti maashaallah rabbi ilma isillee haa guddisuu. Hunda kennaa shamara kennaa yaa rabbiin kan biyya namaa kana keessatti waggaa dheeraa dadhabee kun dhukkubaa kun kalee dhukkubaa hunda isaatu rabbiin tokko tokkoon ilma isa haa badhaasu tokkoo miti lakkuun isa haa badhaasu jechuu rabbiin maaliif nuti gizee silaa dubartii mana teettee mana ofii teettee ilmoo godhattutti nuti akka dhiiraa dalaynee jireenya keenya jijjiiranna jennee biyya namaa waggoota dheeraa waan lakkoofsisneef
wallaahi rabbiin nama maraafuu haa kennu, ilma nama maraafuu kenneefi haa gammachiisu. Biyya namaa waggaa dheeraa ture galee qabeenya tiyya xiqqoos taatu guddoos taatu waa waliin qabadhe har'a ilma yaada jedhee namni marti isaa gara biyyaa gaafa galu gaafa dhabe immoo haamilee isa caba jechuudha. Rabbiin nama hundaa haamilee isaa haa gammachiisu akkanatti jechuudha. Ijoollee hedduutu ilma argatanii jechuudha. Waan hedduu tokko nama gammachiisu. Rabbiin galanni haa ga'u. Qabeenya bichaa nuu kennee biyya namaa dalagannee qabeenya nuu kennu fayyaa nuu kennuudha. Fayyaa inni nuu kennina dalagannee of jijjiirree jechuudha. Qabeenya illee akkuma akka dalagannee riskii kana argannu akkuma nuu laaffise ilmallee argachuu galanii ijoolleen hedduun yoosuu galanii gaafa waggaa ilma argatanii jechuudha. Meeqa kan immoo galee waggaa 10 biyya Arabaa ture yookaan waggaa 5 biyya Arabaa ture. Meeqatu waggaa dheeraa laakka'ee jechuudha. Waggaa 5 biyya namaa turee galee amma qabeenya walitti qabadhee galee ilma godhadhaa jedhee meeqatu osoo ilmoon argatiin waggaa 4-5 taa'aa jira jechuudha. Maaliif duniyaa bichaa walitti qabadhee duniyaan ilmi bira hin jirre maan naa godha jedhee halkanii guyyaa irriba dhabutu jira. Alhamdulillah rabbii keenya shukriin isatti haa jiraatu galanni isatti haa jiraatu. Ilmas nuu kenne qabeenya illee nuu kenne. Alhamdulillahi ammallee dachaan alhamdulillahi warrootan kenniniifillee rabbiin haa kennuufi rabbiin haa gammachiisu. Hedduu tokko nama gammachiisaa jechuudha. Ikraamiin seenaa isii keessatti haadha isiillee baay'ee kaddamti. Mucayyoo haadha ofii haalaan akka isiin haadha ofii itti kabajju kun wallaahi hedduu tokko das nama jedha jechuudha. Nama haadha ofiitii ta'e rabbi isaa ta'a jechuudha waa hundaayyuu. Haadha ofii kaddamuun, haadha ofii gammachiisuun, haadha ofii waa hunda godhuufiin yeroo hedduu viidiyoo isii hin ilaalaa jechuudha. Baga rabbiin ilma kenneefi baga rabbiillee nagaan hiikee baga rabbiin haadhallee gammachiisee isillee gammachiisee ammallee fayyaa kenneefi ammallee dabalee haa kennuufi isii bichaa miti hunda isaatu kan biyya namaa keessatti waggaa dheeraa fixe hundi isaatu rabbiin ilma kenneefi haa gammachiisu jechuudha. Alhamdulillah wallaahi nuti ni'imaa guddaa rabbiin nutti oole jechuudha. Wallaahi namni qabeenya argatee ilma argatiin halkanii guyyaa hirriban qabu. Maal qaba osoo qabeenya kana hunda dhabee ilmoo qofa qabaadhee jedha. Maal qaba. Kanaafuu alhamdulillah rabbii keenyatti shukriin isatti haa jiraatu. Nama hin qabne illee rabbiin haa kenneefi haa gammachiisuufi yeroo gabaabaa keessatti rabbiin kenneefi haa gammachiisu. Kanaaf rabbiin abbaa ofii fedhee kenna abbaa ofii fedhee dhiisa hunduma isaatiif haa kennuufi rabbiin nama dhabee halkanii guyyaa yaadda'u sanillee rabbiin daddafitti isa haa gammachiisu jechuudha. Qabeenyi illee ilmaa wajji tola. Qabeenya dhabanii ilmoo argachuu wayya jechuudha. Qabeenya argatanii ilmoo dhaburra ilmoo qabaatanii qabeenya dhabuu wayya jechuudha. Kanaaf ilmoon gammachuu waa maraatii jechuudha. Kaayoo ati rakkatteellee rakkoo taantee isii wajjin kolfitee dabarsitee jechuudha. Irraanfattuu jechuudha. Silaa ilmoo ofii tanallee akka gaarii barsiifadhee akka gaarii guddifadhee bakka guddaan gahaa jedhee namni ilmoo ofii tana biraa deema malee osoo jaalatu osoo ilmoo ofii akka malee hawwii qabu biraa deema jechuudha. Alhamdulillahi nama nagaan biratti deebi'ee ilma hedduu argatee qabeenya biyya namaa kana keessatti laffa'ee waggaa dheeraa itti dadhabe kanallee nama waa hundaa wal bira gammachuu wal bira argatu rabbi nu haa taasisu. Gammachuu waa maraatu rabbiin wal bira nu haa kennu isiniin jedha faamilii kiyya. Kanaaf seenaan ikraamii tana viidiyoo isii hedduu keessatti garaa nama nyaataa jechuudha. Rabbiin ammallee dabalee kenneefi haa gammachiisu. Alhamdulillah rabbiin ammallee abbaa manaa gaarii nama miidhama rabbiin lafatti hin gatu. Abbaa manaa gaarii rabbiin badhaase haadha isillee akkasuma rabbiin umrii isiif haa dheeressuufi jechuudha. Yeroo hedduu haadha ofii wajjin cinqamti jechuudha. Haati isillee akkasuma isii wajjin cinqamti jechuudha. Yeroo hedduu waggaa 10 turee galee ammallee biyya Arabaatitti deebi'a jettee yeroo hedduu haati wajjin bootte jechuudha. Seenaa isii keessatti abbaa manaa isii awwaalaa jechuudha. Waan inni isii godhaa ture hedduu dubbatti. Nuti garuu Allahu a'lam biraankii dalaydii jenneetiniin hordofaa turre malee hangan addaan baanii kan biraatitti heerumti jennee hin yaadnellee haa ta'u hireen qooda rabbiiti.
rabbiin abbaa ofii filate namaa kenna. Kanuma rabbiin nama gaarii zalaaqiyaa taasisee fi wajjin umrii haa dheeressu wajjin haa tursiisu waan hedduu tokko nama gammachiisu. Viidiyoon Ikraamii hedduu tokko nama gammachiisa. Mucayyoo haadha ofii kaddamuun haadha ofii jaalachuun namni haadha ofii gammachiisa rabbi isa gammachiisa. Yeroo hedduu haadha isiitiif waa hedduu gootee fi gammachiisti jechuudha. Akkasuma isillee rabbiin wal jazaa'u min jazaa jedha. Jazaan har'a namni haadha ofiitii godhe boru immoo ilma ofiitiin namaa deebi'a jechuudha. Haadha ofii kaddamachuun haadha ofiitii yaaduun boru ilmoon isiillee akkuma isiin har'a haadha ofii kaddamtee haadha ofiitii waa hedduu gootee fi gammachiistu kana ilmoon isiillee isii gammachiisti jechuudha. Kanaaf seenaan mucattii tanaa garaa nama nyaata. Hedduu tokko namoota akkasiitii fakkaata akkasiillee garaa nama nyaata. Baga rabbiin ilma kennee fi waan hedduu tokko nama gammachiisu. Namoota biyya arabaa turanii galan hunda isaaniitu rabbiin haa kennuu fi kan kenneefillee kennee fi rabbiin haa gammachiisu. Gammachuu waalachuu rabbiin nuuf haa kennu jechuudha. Gammachuu ilmallee kan duniyaallee rabbiin nuuf haa kennu hunduma kennayyuu jechuudha. Gammachuu waa lamaa namni yoo wal bira qabaate alhamdulillaahi. Fayyaan immoo isa dursa tokkoffaadha. Fayyaan miliyoona caalu fayyaa nagahaa fi ilmoo rabbiin nu haa kennu. Ilmoo durriyaati saalihaa rabbiin nu haa kennu. Kan nu kenne immoo guddisee galmaan nu haa gahu. Ammallee isin biyya namaatitti waggaa dheeraa dadhabdanii gubattanii kan biyya keessaa yoo taa'ee ilmaan hedduu horee ergatu nu ganaa biyya namaatirraa gallee ilmoo godhanne ilmaan keenya ganaa guddisuuf humna keenya biyya arabaa keessatti fin'ee ammallee ganaa ilmaan guddisuuf humna nama barbaachisa. Abbaan irree kaaliqus samaawaati wal ardiin humna nuuf haa ta'u. Humna nu biyya hambaatetti fin'e sana dubartiin ganamumaan tolti jechuudha. Umriin isii waggaa 40 tare taanaan humna fixata namni umrii isaa jidduu waggaa 20 fi hanga jidduu waggaa 40 hanga 45 kana keessatti ilma ofii humna barbaachisa. Humnaan guddisuun barbaachisa. Kanaaf rabbiin bakka nu biyya namaatitti umrii dheeraa fin'e san humna nuuf haa dabalee nu haa kennu. Ammallee nama yoo biyya ofiitti gale humna fixatee dadhabee ilmaan ofiillee tajaajiluu dadhabee mana ofiillee tajaajiluu dadhabee rabbiin nu hin godhini. Akkuma yoo ganaa biyya baanu sanitti jechuudha. Rabbiin fayyaa humnallee dabalee ammallee nu haa kennu jechuudha. Kana nu godhe kan biyyarraa nu baase rakkinnatu biyyarraa nu baasee waggaa dheeraa biyya namaa nu tursiise malee osoo nu danda'amte yeroo gabaabaa keessatti gallaa jechuudha. Akkuma dubartiin gariin kan biyya teettee hortu ijoollee meeqa hortee har'a ilmaan san hunduu gurgurdatanii fi alhamdulillah ganaa ilma horan jettu ilmaan hedduu horte ijoolleen isii gurgurdatanii of biratti ilaalti jechuudha. Nuti immoo ganaa ijoollee hedduu horuuf assaabnaa jechuudha biyya namaatii galee. Kanaaf rabbiin humnaa fayyaa nu haa kennu. Humnaan fayyaan yoo jiraatte ammallee inuma dhaqqabanii. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kan har'aa kana fakkaataa waa'ee Ikraamii yookaan immoo cabbee yuutuubaraa ilmoo argattee aga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee turtii gaarii.